فيديو أنا أرجعني أجري تجي فيديو إني كارب مدير أنا ديسي أكسر شو قابو ترى شيء لما بيسوي يا ربي يا خيالي وزرنا نوفتي ورتني انت دعاني يا امين نبنو سمنا Bagan kabalina taade wanta kasi gaafa deebisu seeqina duroo kan kabalaanin dargine viidiyoo gaawwaadha tizmeetuuf namni hunda haansitti balaaban nagadhiisi bakka nan qabini hay tokko nagadhiisi hay maa qabalta nagadhiisi bakka daba roobse bakka rakkoon qabu na lootu leesin ala keessa ittiin beeta seeqeeyya bakka koy taragagee koy እሺ nagadhiisi bakka ay jirjiruun qabdanii chorka jarjaru bakka shaasofsiisi maal jettee maal waan fadhi waa soor ni chodi beeta ati aarii guddaa keessirta garuu kana keessa bayi isaaniitu maamen argine isaaniitu ena rakkamina kas qallaaliidhaan dhufteetiyyuu walitti araarsina jettare bakka jirjiruun qabdu jirjirtee bararkaan roobse difama rakkoon jiru garuu walumaa galatti ati wanni beeta namni walitti nararamne sin jiru beeta maaliif amma isinis aaruu akka qabdi akka narratti ate isi beeka akka isin narratti hojjertu dararamtee sitti waa meeqa taati ani faamilii kee biran jiru beeta kophaan jirame as keessatti namni cina jiru ani bakka ammoo maatti naasee deemi bakka deemi laa ammas didde jennaan siif hin dabala deemi adeemu bakka ande as bira kan dhaabbanne fixne irra bakka deemi akkanatti miti kaasee akkasiin naasofsiisaan indee zimmin jedhu kana booda hinduunu zimmin jedhu shi ati zimmin yoo barbaadu anaaf jee itti bakka dhaabbatee seeqi bakka na duraa shi bakka amma fixee bakka adeemu laas nu biraa deemu seeqi kana bakka dhisi nu biraa deemu ayyi bakka adeemu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as geenyee jirra alhamdulillah anilleen fayyaan kiyya umaan jedhu arrantana walumaa galatti maal isin jechuu fedheeti YouTube irraa illee viidiyoo isin gadhiisuu irraa illee tutturree jirra maaliif ka sababa xiqqishoo wallaansarra jirra waan adda addaa jira maameenis nama wayii nutti ergee mucaa wayii tokkos nutti ergee akka manguddootti maamee bikka jiru nutti agarsiisee jechuudha mucaa sanis poolisii qabsiisee hiisisiisee anillee maamee waa'ee maamee kana seeraan hordofee jala deemu jira. Kanaafu hordoftoota keenya sababa kanatti isinirraa turre dhiifama nu godhaadha. Arrammoo roobsan saayiba kiyyanii beeytanii sababa isaatutu roobsan saayiba kiyya jechuudha. Mucaa kana dura gaafa naaf heenicha wallollee waliin nu araarsee jechuudha. Isaatutu farri yaa saayiba kiyya fardiifis barbaadaa ammaan adaamaa dhufee dafii siifannichos bika takkatti isin barbaada maali nutti himi maaltu roobseen jaalaani. Bakka dhimma tokkoof si barbaade dhimma jamaaf si barbaade dafii maarree naan jee bika kanaan ittiin eegnaan jee ayyaam maali fardina kanaatu maali jeetiin dafee bakka biyya manaa xiqqishoo shaacuma wayii tokko irraan jiraasi amma garooti alaa kulli haal alhamdulillah fayyaan kee yoomaan jedhu maaliif akkana barbaadan beeku roobsan angaannichoonis roobsan xiqqishoo rukkuba maali rakkoon obsiituma lafaa kee bakka anaaf jee kee fardiifin sitti ajamee jee Hai fardina kanatu ngamali kani fardina kana natti miyannaa nadi jechuun angamas madaabadeet ni seeku jira maalif akkuma amala khiyya ani waan uumamaan hin beeyneef akkuma amala khiyya waan uumamaan hin beeyneef kaamera khiyya qopheeffadhee roobsan maalif akkana barbaadu waan hin beeyneef kaamera khiyya qopheeffadhee tumaan dhaabbadhee kaameramaan khiyya fudhadhee deemu jira maalif ammaan tana haala kanatti yoo dhufees wanta na mudatu waan iyyus isinuun madageessin jechuudha ani bakka ammaan tana keessatti qophaallee deemuun qabu of eeggannoo guddoodhaan ejjennoo poolisoonilleen fiigii deemii bakka namni hedduulleen isinirraa illee farree qophaan deemin warri jiru hedduu jira ani kaameramaan kiyya qabadheetumaan deema wanni akka kaameraa kanaa ragaa namaaf ta'u hin jiru dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ragaa guddaa wanni si ta'u kaameraadha bikka jettu yoo kaameraa kee qabattee deemte wanni takka si mudatu wanni takka yoo si mudattellee ragaa guddaa bakka ragaa nama yaamte nama ragaa godhachuus hin barbaachisu jechuudha. Kaameraa ragaa guddaadha siif bikka deemtetti yoo kaameraa qabatanii deemtan warri shakkitan keessattuu amma walumaa galattu hannichoo asitti eegaa ragaa kiyya yaadu jira hannichoon dhuftee oola hannichoo tiyyaa. Farriya. Dafee si baasee mana. Si yaade malee. Anis. Nagaa. Fayyaadha. Ati baasii kana moo'uu na ofirraan baastu. Funyaan kiyya kana jiru nagartu madaa kanaaf. Bakka amman fayyee bar bakka. Kanaafi
Walleen fardi dhaan akkas dafeetiin siyarii mana sibaase. Kan deef na fiiksitee baana baastee bar maaltu ta'e chaan fiigaa. Maali ani mini beecha roobsaniitu narra dawwalee fardi si kennichus waliin barbaada dafii bahiitiin eegi fardi akka fardiitti bakka. Awo maali na rukuballee kan hin bakka obsi xeyyala xeyti bika kanaan eegi isa duraa dursuna na dhufe jechuudha. Saniifis ani waa inni jiru waan nuti kophaa dhagorree waliin dhageenya bareedaa jeeti. Saniifin dafee siyaame. yoon si jarjarsadee dhiifama godhanitti dammoo khaleessa dhufteetuma daftee deebite maali qishoollee na bira ganteenye akkasan xiqqishoo na dhagamee jira. Si dhukkubaara waan jetteef gaafsana dafeetan mana si gashee xiqqishoolleen teenye akka dhugaataanii maaliif akkasii fiidee galte? Si fedheetan ukaa? Na bira dhuftee mana kee na bira dhuftee xiqqishoollee isin ta'in fiidee kutuu keessaniin baan maaliif? Maal yaaddeeti maaltu mana see jira? Andee warra manaan eegaa jira malee waan biraatiif miti guyyaa guutuu miti kan si bira oolu. Ta'an takhaleessa sin hordoftoota keenya dhiifama hara dhimma keenya walii qonnee isinuu irraan fanne kaameeraa kee qopheeffateetiin jira hordoftoota nagee gaafadha. Akkam nagee akkam jirtu hordoftoota keenya ani baay'ee nagaadha isin baay'ee nagaadha farreen keenyas kun akkuma ilaaltanu fayyee jira. Fayyitee tabdi? Fayyee jira. Galanni rabbiif haa ta'u. Alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u. Garuu siin na cinaa dhaabbatee haga dandeessuun damii fi dhiiga seenaaf kennitee lafaan ol qabdii hedduu naa galatame jechuun barbaadanii jechuudha. Wallahi baay'ee si jaalladha. Keessa hojjerta. Hayyee. Hordoftoota keenya asumaanuu dhimma roobsuun namaaf kan nagaan hin beeku. Koo roobsaan jechuun godinyaa keessa. Godinyaa keessa. Maafsi waa. Maafsi barbaada. Haala kunuunaa beeula isa haala kunuunaa bee jiraau. Dhufe bakka dhufe. Amichoo. Saayibs. Yaa. Roobse. Yaa. Yaa. Ashaara qabdi. Jirtu. Jirra. Yaa. Ilaa kaameeraa jira. Akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa keessanii fayyaadhaan. Yaa. Maaliif akkasiin maaliif adiitii mana na baasa? Sababa kaafii barbaadu. Dhimmi guddaan. Dhimmi guddaan barbaadeef maali? Dhimma guddaa takkaaf si barbaadee wallaahi biitaaraan tana. Wanii si barbaadeef. Maammii haa. Maal? Wallaahi mucaan rakkoo guddaa. Waa'ee maammii haasa'uuf nu barbaadde ani koo. Kottu dafiitii sin barbaadanaan jedhee otoo maa tokko natti himin fiigaa dhufe waan baay'ee dhiisee jechaadha. Waa'ee haasa'uuf nu waamte? Waa'ee maammii haasa'uufi? Qoy dura fittu iski maal haasa'aa miin dhaggeeffannaa. Okay ayyee roobsan saayiba qiyyaabee ati bara naa hun gaafanne bilbiltee farree kemu waan haasa'uu iski dhaggeeffannaa. Fayyiteellee ittiin hin gaafanne. Rakkoorraan ture beektaa. Dhimma wayiitii sinas illee hin jiru asirraa deemeetiin ture. Asii jirta. Karaa damaa kana kuteen beektaa. Dhimma wayiitiif jechaan haala qaba yerootiif biiziin ture. Kanaaf wallaahi waan akka jechuun dhiifama guddaan siin jaaf. Amma garuu wanni ta'ee jira. Dabartee beektaa. Maammii jechuun wallaahi hedduu takka rakkoo guddaa keessa jira yeroo ammaatti. Egaa namni tokko wal lolaas beektaa. Akka waa hedduu jira. Anis wallaahi asin jirru ture. Viidiyoolee harkiitiin jiran beektaa. Viidiyoolee gaafa harku hedduu takka naaree ture wallaahi farreen beektaa. Anis adaamaan ture. Eenyu taatee tokko? Maammii waan akkas godheef jechuudha. Hedduu takka naaree ture. Anis karaa adaamaa kana taaziyaa takkan ture beektaa. Taaziyaarran ture. Kanaaf namni nurraa du'e jechuudha. Fira keenya nurraa du'e. Roobsan hedduun si jaalladha saayiba qiyyaa. Niin beeka farree. Firri kee du'e ture achi deemte? Achiin deemee ture. Saniif amma dhufu qiyya kaleessan dhufee hoo. Viidiyoolee akkan harketti wallaahi hedduu takkan aarii keessan galee ture. Osoo jiraadde ni beekte gaaf. Miidhaan hin barbaadu ture fila. Kanaafuu immoo dhimmi kun kaabiyootti deemaa akka jiru nutti dhaga'ame. Kanaafuu ani gama kiyyaan araaraan buusaa ijoollee lamaan tana gidduutti jeetumaan sitti dhufee farree ni beektaa. Naguma lafarraa kaateetiyyuu araaran gochuuf isiniif dhufe jechuu dandeessaa?
Gaafa akkas ta'e ture sirriitti dhuftee achi turte garuu isaan durattu eessa turte dhuftee gaafatteetta garuu amma wanta biraa kana taasoftu walitti araara. Inde siif salphaadha wanti kun kanatti daftee haraaran godhaaf naam jettu. Salphaa ta'uu baatullee garuu nutumaan. Haayikoo saayibamee wanta kan si qabatu robsan dhaabbadhu. Saayiba isin jaaladha garuu hedduun si kabaja. Waa'ee dhimma maammee sii mititi abbaan fedhii yoo dhufee waa'ee maammee najjeese. Dhugaa garuu laala. Si dura saayiba tokko natti erge saayiba isaa tokko natti ergite saayiba isaa poolisii hin qabne mana hidhaa galchinee jirra. Garuu ati natti ulfaatta saayiba kiyyaa poolisiidha illee maammee sana mee bikkanni jiru nu gorsi jeessi qabullee natti ulfaata namaan jaaladhu nama rakkoo tiyya keessa illee hojii ture garuu ati rakkoo kanaa keessaan jirallee naan hin jenne guyyuma tokko qabate waltee farree baatee akkam taate maarree naan jette qofa. Guyyaa tokkichaa sanii achi naaf illee dawwalee nan gaafanne amma. Anis bara dhimma guddaa wallahi jechuun taasisarran ture. Akkuma saayiba maqaa Kaleessaan dhufee. Taasisarran ture jedhe garuu isaan naarratti. Garuu dhimma kana giseen achi gaafaan jiru. Koo mammeetiif ammaati kana fardeessitee ani maali wanni biraa akka inni barbaaduuf jee annichoollee ariifachiise manaa baase. Jechuun ammaan tana wallahi rakkoo guddaa keessa jira. Inde qoy farree moo isatu gwaadeenyaa keeti? Farree wajjin koo waan baay'ee dabarsitee jirtaa bara. Farree wajjinis waan baay'ee dabarsitee. Innaa akkamiin akkas jechuu dandeessere? Eessaa fidi silaa koo akkamiin siif dhufe? Ani akka namummaatti gartee akka namummaatti namni tokko lolaasiimi. Akka namummaatti innaa tuumaan godhi bakka dhufanii moo walitti araaraman wetta? Koo hai. Wanni taatee. Roobsan. Farree. Roobsanii miti kun nama biraati. Nama biraati. Akkaan anti gartee viidiyoo inni gagdeessa. Agareetiin jira. Roobsan waadeenyaa kee miti kun dhugaa saayiba kee. Waa godhee jechuudha. Roobsan Adaamaatti gatee dhufe Adaamaan deemee ture jette miti achitti gatee dhuftaa jecha. Akkoosi miti maa beektaa ammas biratti aski akkamiin amma lafaa kaatee gaafa sana waan baay'ee jechaa turte miti. Dhaawuufi. Indee bishaan dhuguu. Hai. Kanaaf iyyuu dhaggeeffadhu waan sitti himaa jechaadha. Ati amma eessaa fidde akkas jechuu dandeesse. Saayibni kee farree moo eenyudha? Mucaan maammeen keessa jiru. Irra dhaabbadheetiin. Mucaan badii egaa yookiin badii kan namni ni haaraami. Badii san sirriitti hojjeteemi. Garuu amma mucaan waan biraa keessa jira. Moomuu isaa agarra. Waan biraa keessa yoo jiraate iyyuu barnoota ta'a waan ta'eef bakka dhaxxaamuu qaba. Dhaggeeffadhu Roobsan. Ani akka saayibaatti siin jeessi baay'een si jaalle baay'een si kabajaadha. Waa'ee dhimma maammee gisee dhuftee natti ani waan biraati jeessi eegaa ture. Roobsan. Michoota bichaa na cinaa jiran na cinaa dhaabbatee saayibota keenya ni beektaa gammee fa'aa warra duraa waliin jiru. Isaan fa'aa na cinaa dhaabbatee maammeellee akkana hojii barbaadu poolisoota hojii deemee maammee eenyu isaatu dhufee manatti. Qo'ee meeyaati zimmedhee ati meeyaasee innaa walitti araarsuuf dhufte jechaadha har'a. Ishiitu siin jennee fidnee ni dhufna achiisa booddee walitti araarsuu barbaadde. Qal'aanuma kanatti. Qo'ee mee kana barbaadde? Annichoo tasgabbaa'e. Kana barbaadde uumaan tasgabbaa'u ishii wanta akkasii hin jiru ishii maal jechuudha qo'ee? Annichoo. Uumaa tokko hannichoon jedhiin ati arra barlee ati namni tokko maal beektaa namni wal lolaasii wal ni araaramaas. Ekkoo wal lola garuu inni garuu badii guddaa isaa mucaa akkas godhee ilkaan irraa sadanuu ilaal ilkaan isaa jedha dooktara sanatti siin geessa yoo inni ilaalle viidiyoo ta'e dhaqi dooktara gaafadhu shi. Arkeen jira. Jecha dudda saamee achi garagalchiiti ilaal. Laal waan nu garagalta laal. Ammana hojii. Dudda keetti agarsiisi ati zimmeetti haasoftaa lafaa kaatee. Roobsan. Waadeenyaa kee hin jedhame. Si hojii waan baay'ee dabarsa. Qal'aanis fakkaate. Bara arkeen jira ni beektaa. Arkeen jira. Bikkatan laale san qofaa miti. Waa'ee bakka adiisi. Qal'aanis fakkaate kanumaaf na barbaade. Qallaalii miti farree. Wanni inni balleesse badii guddaadha. Ta'ullee garuu. Roobsan garuu bikka kanatti si neenan. Bikka kanatti neenan Roobsan. Dhugaan si himan. Ammallee keessa kiyya nagaa naan qabu isatti. Kunoo ammas isa dawwalaa fi rafa. Isa si dawwala. Badii isaa garuu. Badii dhaggeeffadhu. Badii isaa si wayisi qofa addunyaa guutuu baree badii isaa baame. Wanni fedhee waa ta'us. Neenuma wanni hundinuu namni na araarafnee siin jiru farree. Naa kolfaan jiran maaliin godha? Na kolfisiisaa dha. Qoy sibite maammeen sibite natti sibite. Namni illee isaan farree maammeenis waa takka naan goone. An garuu waan isin jidduu jiru kana laalee garuu hedduu na dabbare maaliif hojii tumtanii jirtan islamaan illeen. Wajjillee waan gata qaata qollee. Ana saayiba keen qochaamnee fi ana saayiba kee akkas sitti hin dhagahamne. Kun gaara saayiba kee miti gaara fi. Isa barbaadun tureewu. Silkidhaan dawalee waamee qaan jedhe. Yoo sitti dhagahame. Dawalee waamee qaan jedhe isaan. Qoy zimmee dhimee naa seeniyaati. Yoo sitti dhagahame taadee amma fidiitiin araarsiin araaramaa jetta hin jedhama. Ituun waa tokko barnoota fudhatanii araarameetta. Lakkii. Ana akkasii hin jenne. Jettee barkuun amma jettu walitti araarsiin araarsiin. Garuu araaramni ni jira. Araaramanii. Garuu.
Qoy garuu ni maaf nama shantu gamaaf ofiin dhufu qoy. Inni ofiisatti maal Maaf inni ofiisaatiin jabaasha siisee. Garuu akkana dhufee fuuldura dhaabbatee dubbachuu dadhabee kana. Wayii atamma baqa walumaa galatti. Akkamitti dura dhufee dhaabbatanii inni waan guddaa sun dalagee akkamitti dura dhufee dhaabbata. Garuu ilaalamaan jara nama biraa farree yoo itti arganii dhaabireeti namatti ulfaatu gamatti ulfaataati sinatti ergee jechuudha. Ati garuu qaali isaa gochaa nama moomee jira badii isaa baree jira farree. Namni badii isaa barraan waan hunda waan ta'e taatee hunda gartee waan dabale hunda. Inni koo baadiyyaa isaa fi barattan ganuu qabdu. Maalaa isaa jirta tamma. Waan kana akkuma dhufetti yaafin nu mahimaan tan. Namni irra rakkatee binarra du'ee biqilaan akka hojii michoota nama dhiiga bitadheetiin dhiigni irra dhiiga farree dabartee mutu. Viidiyoon argine. Agariitiin jira. Bagan kabalinna taade wanta kasi gaafa deebisan siqina duroo kan kabalaanin argine viidiyoo gaawwaanatti zimmetuuf namni hunda haansitti balaaban nagadhiisi bakka nan qabini hayi ikkoo nagadhiisi maa kabalta nagadhiisi bakka rakkoon qabu naannoo itti leesiin ala keessatti ni beekta. Siqeeyya qoy ishi nagadhiisi bakka nana godenya kiyya barkan Ekkoorshi seeraan naasofsiisa akkasii jechuun qabu ture. Manguddoo manuu jidduu dhufee Siqira kootu siini nagadhiisi dhageessuuti siqira dara. Ishina duraa siqisiif. Ati ko zimmeettee naan eegga silaatii tumamaa jirtaa bari gaafa dheengadda sinni si tume waan akka zimmeettuuf namnaa dhufe namnaallee dhufe hafa. Arraa kaasee wanta akkasii haasofte jennaan maal jechaadha ammas udheensa ajjeesa shi. Dhageessa miti uumaa afaaniin hin gaafa doone. Gwaadeenyaa kee miti kun dhugaa dha. Godenya maalis isi rakkina jiru cufa rakkina jiru amma inni illee hayni cufa kabaltii bar. Bagaan kabaleen ammas irra deebiin kabalaan. Isin aarii ittiin aaruwan. Jarjaruun qabdu ni cufa. Jarjaru bakka shaasofsiisiidha maal jettee maal jettee. Waan farii haasawaa warri coolii beektaati aarii guddaa keessa jirta garuu kana keessaa bayyee. Isaanii tumaamen argine isaanii tumaan. Inni har'a kamiin akkas qallaaliidhaan dhufteetiyyuu walitti araarsina jettare. Bakka jarjaruun qabdu jarjartee bararkaan. Roobsee dhifama garuu walumaa galatti ati wanni beektaa namni walitti nararamne isin jiru beektaa. Maaliif amma isinis aaruu akka qabdi akka narratti taate isi beeka akka isin narratti hojjertu. Dararamtee sitti waa meeqa taati? Ani faamilii kee bira hin jiru beektaa kophaan jirame as keessatti namni cina jiru. Bakka ammoo maatti naasee deemi bakka deemi laa ammas didee jennaan siif hin dabala deemi. Adeemu bakka as bira kan dhaabbanne fixnee irra bakka deemi. Akkanatti miti kaasee. Akkasiin naasofsiisaan indee zimmin jedhu kana booda hinduunu zimmin jedhu shi ati zimmin yoo barbaadu. Anaaf jee itti bakka dhaabbatee. Siqi bakka na duraa shi bakka amma fixee bakka adeemu laas nu biraa adeemu. Ishee kana dhaabba bakka adii nu biraa adeemu. Hayyee bakka adeemu. Maamee amma dhimma isaatis hin barre waan ta'eef dhiibsinaas hin jedhe. Hayyee shi bakka dhiiseera. Dhiiseeraas dhaabbatee jennaan garuu dhiisu amma moo dhakaadhaan hin sifa dakkata shi. Roobsee ifama. Waan biraa keessatti galchuun kan nuti. Kana boodas dhaabbatee jennaan dhakaadhaan hin dhaanii. Rakkoon qabu sirraa hin deemanii rakkoon qabu. Dhakaadhaan dhaamuu barbaadde. No. Kana booda dhaggeeffadhaati immoo nan qabini amma siif hin dabalala. Kana booda jechaadha namni tokko akka hin dhufne shi yoo barbaade inni ofiisaatii haa dhufu bakka. Haa dhufu shi haa dhufu ati gwaaddenyaan kee maammee mosidha. Roobse wanta kan qabadda. Saayiba kiyyaami na jaalattaami. Qoy osoo anatti dhuftee mana dura nan gaafatin maammee bira dhuftee maammeen si erguun kun an dhimma biraa waan biraa haajaa biraati isheetiin baran isiilee jarjarsee baase amma namni tokko gisee namni lama gisee wal lole namumaatu waliif fayyisaa beekta. Adeemu amma adeemu. Inni maaf hundeessa. Inni maal dhufee akkamitti suuraa dhaabbata farree. Ilaala maaraan jira ilaalan deemi ani koo deemi asii maqaa maammee akka ta'u. Bakka yeroo biraa wal agarreetti bakka haasawin amma anichoo dhaabbadhu fakkaatan. Bakka nageettaa. Bakka deem bakka nagaa yeroo biraa wal agarre. Hayi maal taate nichoo. Bagaan dhageessi. Hayi mucaan kun miskiina barta. Miskiina ta'ee dhufe akkasidha. Siggaashu bakka. Naa beeka alaala manii bitaa. Kaameeraa fuulduree irra. Hordoftoota keenya dhiifama. Walla roobsee miskiina sinaa beeka bakka amma maamumaa prifateeti malee.
waan biraati miti mucuma sanii filatanii beekamaa miskiina roobsee gaafa oli fayyii hayi maal harkaan jarjaru harkee bagan jarjare kana booda waa tokko bakka tigistiin kiyya dhumee jiraati maali siif hin galuu si dheedhaa akka kana dhaamtee viidiyoo laalee gwaddinyaa kee waan baay'ee olii wajjin dabarsitan miti dhufee si cina bakka alis nanaarsinisha wanta kan si manni jiru ayyishi bakka amma nanaarsa amma waa isaa fuuldura jira waan haywaan kana amma ko an raanfadhee jira raanfadhee wanta biraa keessa seenee waan ta'eef baay'ee dhiifamanaaf godhaa yoo dattaran kan jirjiruun qabdu eshi jarjara roobsee kana booda harka kiyya ndee bakka naarse kaa ndee naarsuun qabu ture barkanaafan dhee hordoftoota keenya waan eeggannee nu mudate waan inni nu mudate arroobsee dhimma biraatiif nu yaame finta kun dhimmi nu yaame dhimma maammeeti maammeen ammoo waan araaramuuf hin qabnu maammee seeraan inni maa qaamanitti hin dhufne maammee maaliif namaa ijoollee na buusta saayiba kiyya nama ol jaallu hojii maal na buusta maammee viidiyoo kan yoo haa agartu ta'e Akkana kana booda chaada ofuma isaatii dhufee nama tokko iyyuu akkana hin ergine ofii isaatii dhufee fuuldura keenya nu haasofsiisu bakka nama tokko akkana ergine shi kana booda nama argee jennaan iddoon jirutti deeme bichaa bakka asitti nama akkana nutti hin ergine kana booda dhageessimti bakka kanaaf iyyuu amma aareen jira waan ta'eef deemuun barbaada hordoftoota keetiin nagaa jedhi yookaan ati as turiyaan nan deema. Lakki hordoftoota keenya isin jaalannaa isin kabajnaa garuu waan inni mudatee dhiifaman godhaadha. Bakka nichi hundi jaasa miira biraa keessa waan galteef ni aana nagaan nu tura baay'ee isin jaalna baay'ee isin kabajna. Bakka nagaa. Hayyaa anichi warri subscribe godhin subscribe godhaa baay'ee isin jaallannaa nagaatti. Hayi kana keessallee subscribe haa taate wayyoo hayi.